Fuulduratti argamna. Kuma agartanu kuni waajjira sheetii Oromoon har'as asitti walitti qabame sagalee hoggantoota isaatiif jaarmiyoota siyaasaa Oromootiif akkasumas dhiibbaa mootummaan bilchiginnaa ummata keenya irratti taasisaa jiru qeerroof qarree bakka hedduutti yakka raawwatamaa jiru saba keenya irratti sagalee ta'uudhaaf egaa walitti qabamnee jirra akkuma yeroo hundaa. Amma hiriirri guyyaa lammaffaa as biiroo chaansilarii biyya Jarmanii yookaan immoo muummitti biyya Jarmanii fuuldureetti jalqaba. Sana booda gara ministeera dhimma biyya alaatii fi paarlaamaa iddoo adda addaatti kan socho'u ta'a. Kuma agartan Oromoon kun amma walitti qabamuu eegaleera. Egaa nu hordofa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Nama shan jala gama duubatti immoo warri taanee asitti kun adde Asteer faana dhaabbatanii isa booda immoo duuba akkana wal ilaalamaa mata daranii utaawwatan barnootaan tajaajila muumitti waajjira muumitti Jarmanii waajjira muumitti biyya Jarman waajjira si Angela Merkel amma miira kan achirra dhaabattee nu ilaalaa turte nutis gaa itti jirra mootummaan Abiyyi mootummaa abbaa irreetii mootummaa shamara gudeedu duguuggaa sanyii Isaayyaas Afwerqii wajjin raawwachaa jiru dubbii Abiyyi qabdan tana gad hin dhiisinaa gargaarsa kennaafii jirtan hariiroo waliin dhufeenya siyaasaa mootummaa kana wajjin qabdan atattamatti kutuu qabdanii gargaarsa diinagdee waan kamuyyuu jechuudha. Kun mootummaa abbaa irree duguuggaa sanyii raawwataa jiru mootummaa gartee gochoota dhala namaa irratti raawwatamne gochoota shuukanneessoo gara jabina lammii biyyattii irratti raawwachaa jira. Waraana Isaayyaas biyya biraa fidee uummata ficcisiisaa jira jennee itti ijaa jirra. Mootummaan Isaayyaas mootummaa beekame mootummaa Jarmanii mootummaa addunyaa hunda biratti mootummaa intarnaashinaal akka ija baase mootummaa abbaa irree akka ta'e biyya filannoon hin geggeeffamne biyya gartee ammallee seera ittiin bulmaataa qabne nutis har'a ammoo sagalee keenya kaasee dhageessisaa jirru jaarmoonni siyaasaa akka kaafaa adda bilisummaa Oromoodhaa filannoo keessaa mootummaan akka dirqiidhaan isaan dhiibee baase xalayaas waan hundaas galchinee jira. Filannoon Itoophiyaas deemu kana irratti mootummoonni addunyaa Abiyyi beekamtii kanneen abadan kana uummanni Oromoodhaa sirriitti hubattanii beekuu qabdan jechuudha. Filannoon Itoophiyaa keessatti jaarmoota siyaasaa Oromoon hirmaachisin kagartee jumlaadhaan ilmaan Oromoo mana itti hidhaman filannoo diimokiraatawaa fi haqa qabeessaa miti. Boordiin filannoo Itoophiyaas boordii filannoo abbaa irree ka Abiyyi Ahmed malee boordiin filannoo boordii bilisaa fi boordii walabaa miti. Kanaafiyyuu biyyattii san kan hoogganaa jiru mootummaa seeraan alaati. Mootummaa beekamtii uummata biyyaa biratti hin qabne. Kalmiin biyyattiidhaa sagaleedhaan hin filatin mootummaa abbaa irree humnaan aangoo gubbaa taa'ee uummata fixaa jiru shamara gudeedaa jiru gochoota shuukanneessoo fi gartee duuggaa sanyii raawwataa jiru ka jedhu sagalee keenya dhageessaa jirra. Itti fufa hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa geekkamatti mee Abdoo Qadii Abbaa Jabal itti sin dabarsa gara stuudiyoo jechuudha. Galatoomi Sa'aad egaa akkuma amma isinitti himnee waajjira muummitti biyya Jarmanii fuuldureetti Oromoo walitti qabame hiriira isaa godhaa jira. Kuni guyyaa lammaffaati. Kaleessa asitti Oromoonni baay'ee walitti dhufanii duula lagannaa nyaataatii fi haala hiriiraatiin xalayaa adda addaa waajjiraalee magaalaa Berliin magaalaan Berliin egaa magaalaa guddittii biyya Jarmaniiti. Magaalaa waajjiraaleen addunyaa bebbeekamoon keessatti argamanudha. Keessattuu diinagdeedhaan Awurooppaa keessatti warra dhiibbaa uumuu danda'an warra dhimma Afrikaallee dhimma biyyoota mirga ilma namaa sarbanu guutuu kan keessatti murtee argatuu fi gargaarsas taasisuun yoo barbaachise biyyoota guddachaa jiranuuf asii taasifama. Mirgi ilma namaa sarbamaara yoo ta'e asii to'atama jechaadha. Kanaafuu har'a asitti walitti qabamne nuti kan walitti qabamnee fi biyya keenya maqaa xureessuuf osoo hin taane sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf uummata keenyaaf sagalee ta'u immoo hin dhiifnu haga abbaan hirree kijibaan biyya keessatti uummata dararaa paartiilee siyaasaa Oromoo siistemaatikaalii filannoo keessaa baasaa hoggantoota Oromoo mana hidhaatti guuraa harka naadhawaa ati nugusa naan jedhaa. Ati goota naan jedha jechuun hin jiru. Bara 2018 jennee ni jirra. Ati jijjiirama fidaa jirta. Muummicha ministeeraa jabaadha.
biyyattii sana gara dimokiraasiitti ceesiftaa jennee harka reebnee fi jirra. Uummanni Oromoo lakkoofsaan 14,000 ta'u magaalaa Firaankifartitti argame. Amma garuu sun hin jiru. Gaafa gaarii hojjette ni dhaadheffamta. Gaafa immoo hamaa hojjette akkasuma sirratti ka'a jechaadha uummanni. Uummanni biyya keenya keessatti argamu tooftaa adda addaatiin akka gandaan wal shakku. Akka waliin dhaabbatee hin falmine kaan hidhanii kaan ajjeesanii nama mirgaa isaatiif gaafii gaafate maatii isaa dhaqanii hidhanii mana irratti gubanii ajjeesuun haala sanaan biyya bulchuun hin danda'amu. Filannoo kijibaa kana dhaabanii gara naashinaal diyaaloogiitti dhufuu qabu. Egaa mootummaa biyya Jarmanii dabalatee mootummaaleen gamtaa Awurooppaa hundumti isaanii dhiibbaa akka taasisan gargaarsa osoo hin taane dhiibbaa taasisanii haalli biyya keenyaa jijjiiramee walqixxummaadhaan sabaaf sablammoonni guutuun kan keessatti jiraatan biyya nagaa akka taatuuf egaa sagalee ta'aa jirra. Nu hordofaa amma hiriirri keenya reefuu jalqabaa jira. Mee nu hordofaati haala jiru kan waliin ilaallu ta'a. Meeqa yeroo tokko aga hiriirri sirnaan jalqabamutti adde Asteer mee garas kottaati. Adde Asteer jechuun nama baay'ee qabsaawaa qondaala adda bilisummaa Oromoo beekamaadhasi. Egaa biyya kana keessa bara dheeraa turaniiru. Mee adde Asteer haalli jiru maal fakkaata as Berliin keessatti kaleessas asitti duula lagannaa nyaataatiif hiriiratu taasifamaa ture. Mee kanarratti yaada keessan? Dhuguma as Berliinitti ilmaan Oromoo magaalaa Jarmanii biyya adda addaa irraati asitti walitti qabamnee jirra. Leipzig, München, Frankfurt, Dresden iddoo adda addaatti walitti dhufne. Uummata keenya warra biyya keessatti dararamaa jiraniif obbolaa keenya warra mana hidhaa keessatti illee lagannaa nyaataa godhanii fayyaan isaanii illee rakkoo guddaa keessa galee tajaajila isaan barbaachisu dhabuurraan rakkina guddaa keessa kan jiran isaanii wajjin tumsa isaanii agarsiisuudhaaf akkasumas immoo mootummaa Jarmaniitti akka isaan diktaatora addunyaa wajjin hin dhaabbanne keessaayyuma diktaatora Itoophiyaa keessatti amma ammaatti nu raarsaa turanii wajjin dhaabbachaa waan turaniif kan akka dhaabanii fi mirga dhala namaa wajjin akka dhaabbatan kan jiru gaaffii keenyatti dhiyeessaa jirra. Okay. Uummanni haqa qabate uummata Oromummaa amma bara durii Oromootu ajjeefama Oromootiidhama amma immoo sirna Oromummaa illee ajjeesuudhaaf Oromummaan Itoophiyaadhaaf balaadha kan jedhu naareetiivii akkasiitiin sirna ka'eetu lafaa ka'e. Sirni kun haala amma deemaa jiru waan milkaa'u ta'amoo biyyattiin gara hin taanetti waan deemtu isinitti fakkaata? Akka nama siyaasaa biyya sanaa sirriitti beekutti akka hayyuu Oromoo tokkooti maal isinitti fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 150 irraa kaasee Oromoo irraa uummata Oromoo irraa ajjeechaa fi dararri takkaa irraa dhaabbatee hin beeku. Mootummooliin darban kan Haayile Sillaasees haa ta'u kan Dargiis haa ta'u EPRDF har'a maqaa jijjiirratee PP ofiin jedhes haa ta'u takka uummata Oromoo ajjeesuu diraarsuu irraa takkaa dhaabbatanii hin beekanii amma immoo hadhuma isaa Oromummaa fi Oromiyyaa fi uummata Oromoo balleessina kan jedhuun duulli guddaan gaggeeffamaa jira. Haa ta'u iyyuu malee itti milkaa'uu hin danda'an. Uummata cunqurfamee ofii isaatiin ofirratti hirkannoodhaanii diina isaa yoomiyyuu taanaan injifata. Kanaaf haalli isaan qabatanii jiran kun isaanillee hin baasu. Biyyicha gara gaaga'ama guddaatti gara faca'insaatti uummati sun gara fuulduraatti illee walii wajjin jiraachuun akka inni rakkisaa ta'utti deemaa jira mootummaan kuni. Kanaaf irraa dhaabbadhaaf ilaalaa. Kanaachi rakkoo guddaatu biyya sana mudachuuf deemaa kan jedhuun dhaamuufi barbaada. Okay, dhumarratti akkuma beekamu hawaasni biyya alaa diyaaspooraan sagalee uummata isaatiif ta'uu karaa miidiyaa karaa adda addaatiin hojii advokeesii fi dippiloomaasii irratti hojjeta. Kana malees wanti inni gochuu danda'u yoo jiraate uummata keenya gargaaruudha. Karaa loojistikii karaa maallaqaatiin uummanni biyya keessaa maal gochuu qaba? Amma diyaaspooraan socho'aa jira amma humna isaa sagalee ta'uudhaaf uummanni biyya keenya keessaa egaa isaan uummata keenya keessatti sodaa naqaa jiru. Uummanni keenya sodaa cabsee haala kamiin bahuu qaba? Dhugaa dubbachuudhaaf uummata biyya keessaa qooda isaa guddaadhaan ba'achaa ture ammas ba'achaa jira. Kan har'a mana hidhaa keessa jiru uummanni Oromoo duwwaan gara 10,000 ol kan kun egaa kan mootummaan amanee fudhateedha. Irratti ajjeefamaa hidhamaa diraarfamaa jira. Kun hundumaa sababa inni dhaabbatee mirga isaaf falmachaa jiruuf. Kanaaf nu bakka illee teenya waan gorsinu guddaa hin qabnu waan isaan hojjetan irratti tumsa gochuu fi dinagdeedhaan nu dandeenya jajjabeessuu kun akka sagalee isaanii taane bakka isaan dubbachuu hin dandeenye jechuu hin dandeenyetti iyyachuu fi addunyaallee dhageessisuu fi dirqama keenya. Uummanni biyya keessaa EPRDF mootummaa wayyaanee kana irraa boqotee uummata biyya keessaati. Ammas immoo gahee isaa guddaa kennaa jira dheena manna. Waa malee manni waa malee naaruu jedhama. Waan jiruufitti mootummaan kun rakkina rakkateetu nama mana hidhaatti
guuruudhaani waan furmaata fidutti fakkaata garuu kun furmaata ta'uu hin danda'u. Hedduu galatooma adde Asteer mee booda walitti deebina. Atis galatooma. Okay. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii hiriirri magaalaa Berliin keessatti amma eegaleera. Amma gara